Assalamualaikum warahmatullahi akami jirtani ahbabi fillahi wa agarrahunno alhamdulillahi taamsi arrahuni jaddu da wallahi wani si dubbatu ana fi sirrahi sirri qalbi fadda furadda narrahi bismillah jeeti ergato jalqaba shababa muslima daamsan sinif qaba obsana dage fadda wala lodan qaba isinu gababu garo daamsa qaba daamsin ya kana yona dage sani anas da balade hudumti khaysani waso dainaf ne ira fi tabarti sense muslima wari ta tamarti isinin gorfada natin arimati jelon kayse jiru akane ham tuda zamana ajaiba zamana fitinada zamana wa fite hujjatu laftuda khammana kayse wa barbad hunda laftu tarkatuda zamana wallala be khaitite khansilawa be wallala tite zamana kitaban deebun faarate zamana darasan khabajat tidabdi zamana beekum samale fatwane galati yo famous antane wanni ati haso itu faidu maudabdi ana fi atille wanni dargaggeessa dargaggoon muslima jarrata na kaysa samalu majirtan me male odeysa samalu majirtan me wali odeysa kaysatu nairobi warri isli kaysa hogani dagahu akana yachisa wanni deema jiru akani fakkisa nufi shekan keenyas magaalada tureysa rabbi nu haagol warra waan gaggaarii facaasu wal khaysa yeroo tana khaysa dargaggoo muslima sa akkam tattaane akkuma dhamaanee akkuma beeyladaa nyaanneetuma dhufnee jiraachuu filanne takkaa yoom if gaafanne waan nuti hojjenne salaata shan khaysa jama'aadhaan dhufnee sa hangam salaanne moo salaatumaahu ifirraa dhiifnee jiraachuu filanne sunnaalee rasuulaa khanfaadha qabannee khanfaadha dhaqqifne qur'aanaa fi hadiisa irraa mee maal baranne jennee if gaafanne seenaa dargaggoota sahaabaa dabartee hoggaan if yaadanne wallaahi qaanyiidha wallaahi xiqqeenya wallaahi khasaaraa wanni nu mudanne yeroo dargaggummaa yeroo akkaan qaaliiti yeroo mashakkaadhaa yeroo fitinaati yeroo mokkoraa fi yeroo qormaataati yeroo xiqqaa fi guddaan sitti haajamuuti yeroo tana khaysa jabaatee dabarraan qormaata duniyaati yeroo shaytaanilleen sitti taphatuuti yeroo tana khaysa jabaatee dabarraan qormaata duniyaati dhugumaan milkooyte beekee akhiratti daangaa rabbii cabsuuf karaa irratti yaanee saahiba shaytaanaa hundi keenya taanee muuziqaan jaalalaaf zikrii hiriyyatee fasaadni facaafne addunyaa wal gahee tiktookiin yuutuubii yeroo teenya gumnee yeroon bar qaaliidha osoo ni fubanne harama daldaluu kan hojii godhate rabbiin si agaraa yoo namaas dhokatte yaa dubartii islaamaa maaliif akkas taate kabajaaf tattee karaa irratti baate ta karaa nagayaa qilleensarra baate kasinkeenya hundi achis si daawwate kabajaa duraan qabdu ifiifirraa fuutee sa akkam taatamee guyyaan ifiduute arrafataa jettee yeroof yoo gammadde tasa duutii dhuftii gaafa san salphatte hayyoon islaamummaa sirrumatti dagatte godhuun isheen bita kasaaroo eegartee ifduuban deebitu carraas dabarte maaltu si dhamaase osoo qabduu diini muslima si godhee si uume haaliqni kunoo si bareechee si tolche uumaani beeyladaadhaan adda si uume rabbiini sammuudhaa siif kanne hawaa hubattuuni atiitu if godhe maal si godhe inni tokko jira hasi ajaa'ibu dalagaa godhatee dubartii hijibu tanaan heloo ja'a halkan kana guutu taanis numa ja'aan an si malee fadhu yooniin si dhabefaa jiraachuun danda'u si malee jiraachuun abadan naan ta'u tunis tabiraati ameerikaadha jirti halkaniif guyyaa ittuma haasofti silkiin dawwalamnaan hirriibaa ka'eeti heloo maayiswiitii kunoon hin jiraate tuqaati hin danda'u ati ijatooti si malee jiraachuun akka uummattaati je'etti kijiba addaati kijibni taraafaan barqa ajaa'ibaati kun xiqqoollee taatu 50 gaddarbiti 50 sanii fi qaatiraa bulchiti akkasin rabbii wajjiin isa wallolchiifti akkana keessa jira dargaggoon ammaati khasaaraa ganda lamaanii hongoonni dhugatti wahi tana qofa dila takka qaba suudii dubaayii kuweet irraa qaba Yurooppaa tana keessa hodhanii ol qaba takka jalaan baane biitti dhalaa qaba akkuma UN saboota adda addaa hunda harkaa qaba akkanaa kun khasaaraa malee faayidaa maalii qaba waa'ee islaamummaa akkaan na yaachise
waa'ee islaamummaa akkan na yaachise sammuu koo keessatti hedduu na yaaddeesse warri isii jibbu maqaadha xuriise beeki isaanii miti nutiitu xiqqeesse ulamaa'ii teenya dhagahuu lakkise nuti filima isaanii ilaalee fi guddise yeroo teenya gubnee deeggarsa taasise saboo mataan keenya yaaduudha nu dhiise islaamummaa bareedduu rabbiin nu badhaase wallaalaan hedduutu islaamummaa qoose islaamummaa bareedduu rabbiin nu badhaase wallaalaan hedduutu islaamummaa qoose osoo nuti jirru amantii arabse akkaan yaadutti nuti dargaggootu amantii laaffise istaayila isaanii bar nuti naanneesse sanii fi amantii teenya diinni dhufee marse amantii teenya irroo maaltu ichi nu geesse yaa obboleeyyan kiyya deebi'aa karatti filmii faranjiidhaa ittiin goonu gatii islaamummaa qabna caaltu waa hundaati karaan kun nun baasu haa deebinu ummatti kottaa haa hordofnu sunnaa rasuulaati tana dhaamsa kiyya dhaamsa obbolummaati walalooti jalleen xumuramtee jirti kaniin as dhaabadheef beekaa tahee miti haala keenya kanaa yaadanatti heeti waan sammuun naaf dhufe wali funaaneeti qalamaan barreessee waan na dhagahameeti yoon dogongorees ifama jechaati gaafii xiqqoon qaba osoon hin xumurretti nuti dargaggoon maaliif barannee if fayyadnee hawaasa keenya fayyaduu dadhabne maaliif dalagannee qabeenya horannee qabeenya keenyaan rakkataa fi yatiima gargaarree jannata bitachuu dadhabne maaliif dirii irraa toobachuu dadhabne maaliif halaal dalaguun akka nu jabaatee haraam nuuf laaffate maaliif ajaja rabbii fudhachuu dadhabnee fedhii nafsiyyaatiif gabra taanee hafne maaliif sunnaan rasuulaa akka gaaraan ulfaatee tafaranjiidhaa akka nuuf laaffatte maaliif salaatuun akka nu jabaate maaliif fasaada facaasuun akka nuuf laaffate maaliif dardarummaa teenya qaalii tana bu'aa takkaa malee fixuun nuuf laaffatte salaamu alaikum وعليكم السلام